warri Fari'oonota laga Abbayitti ni sagadu. Waggoota kumaatamaaf Itoophiyaa fi Masir yookaan Fari'oononni sababa laga Abbayiif wal mormaa wal lolaa turaniiru. Si'a 10 ol ammoo Fari'oononni Itoophiyaa weeraruu yaalanii dadhabanii deebi'aniiru. Abdiis kutataniiru. Ofii laga Abbayi Itoophiyaa keessaa burqu kana Masir yookaan Fari'oononni sababa maaliitiif kan keenya jedhanii dhaadatu. Sababa maaliitiif yoo biyyi tokko Abbayitti buutee awwaara kaasu. Macaafni qulqulluunoo waa'ee laga Abbayi Itoophiyaa fi Misiriin maal jedha? Waaqayyo sababa laga Abbayiifis Misiriin maaliif akeekkachiise? Har'a icciti gurguddaa isin tasumaa dhageessanii beekne waa'ee laga Abbayaa laga Fari'oononni itti sagadanii isiniif dhiyeessina. Warra Gibxii hundumaa irrattis raajii dubbadhu. Mootichaanis Waaqayyo gooftaan kunoo ani si irratti ka'eera. Yaa Fari'oon mootii Gibxii, ati naacha guddaa laga isaa keessa ciisudha. Atis lagni Abbayaa kan kootii anatoo fi kootiif uummateen jetta. Ani garuu hokkoo sibiilaa mangaagaa kee keessa nan kaa'a, qurxummoota bishaan kee keessaas qola keetti nan maxxansa. Qurxummii bishaan kee keessaa warra qola keetti maxxanan hundumaa wajjinis harkisee bishaan kee keessaa sin baasa. Ani siin qurxummoota bishaan kee keessaa hundumaas lafa onaatti nan gata. Ati lafa gogaa irratti hin kufta, achis namni si kaasu hin jiru. Ani bineensota caakkaatii fi allaattii qilleensa keessa balali'uuf nyaata godhee sin kennas jedha. Namaa fi horii si keessaa ciree nan balleessa. Sababii ati lagni Abbayaa kan kootii anatu isa uume jetteef biyyi Gibxii onaadhaa fi duwwaa hin ta'a. Yommus ani Waaqayyo akkan ta'e isaan hin beeku. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 1 hanga 12. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Baay'oliin laga mormor bishaan Abbayaa Abbayi Naayil maqaa jedhuun waamu. Gaarreen Itoophiyaa fi Yugaandaa irraa ka'uudhaan fageenya kiiloomeetirii 6,800 ol ta'u imalee galaana Meeditiraaniyaanitti kan makamu lagni kun Afrikaa keessatti dheerinaan tokkoffaadha. Uummanni Itoophiyaa laga kana maqaa garaagaraan kan waamuuf akka dhalasaatti waan ilaaluuf jedhama. Lagni kun lageen Itoophiyaan qabdu keessaa dheerinaanis qabeenyaanis isa guddaadha. Mataa qofaa miti. Kanaaf Abbaadhas jedhama. Kanarraa ka'uun naannoo Amaaraatti Abbayi akkuma jedhamee waamamu saba Oromoo bira yoo dhufnu ammoo laga mormor yookaan mormor Abbayyaa jechuudhaan waamama. Lagni kun irra jireessaan daangaa Oromiyaa fi Amaara keessaa waan imaluuf kanaaf maqaa gamaa gamanaatiin waamama. Lagi kun addunyaa irratti laga dheerinaan dorgomaa hin qabne jedhamee beekama ture. Garuu qorannoowwan lageen daangaa qaxxaamuran irratti geggeeffaman babal'achaa wayita dhufan lagi Amaazoon caaluu akka hin hafne tilmaamameera. Saayintistoonni dheerina laga Amaazoon irratti walii hin galle. Hanga ammaatti garuu qorannoo jiruun lagi kun kiiloomeetira 6,400 dheerata. Lagni guddaan addunyaa Naayil burqaawwan lama gaarreen Itoophiyaa fi Yugaandaa keessatti argaman irraa ka'uun dhangala'ee gabbataa deema. Kan Itoophiyaa keessaa maddu Abbayi yookaan mormor yookiin ammoo Blue Nile Nile gurraacha jedhamee beekama. Kan Yugaandaa keessaa maddu ammoo White Nile yookaan Nile adii jedhamee waamama. Lamaan isaaniiyyuu Sudaan kaabaa magaalaa Kaartuumitti wal arguudhaan gara Masriitti imalu. Biyyoonni yaa'a laga kanaan hidhata qaban biyyoota madda laga kanaa ta'an Itoophiyaa fi Yugaandaa dabalatee biyyoota 11dha. Biyyoonni kunniin Buruundii, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Misir, Sudaan, Eertiriyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa fi Taanzaaniyaadha.
Lageen Naayilii adii yookaan White Nile fi Blue Nile yookaan Nile gurraacha jedhaman kun walitti dabalamuudhaan laga Nile guddicha ta'anis garuu dhibbeentaa 85 ol kan ta'e laga Blue Nile jedhamu laga Abbayyaa Itoophiyaa irraa deemudha. Kaaba Itoophiyaan ammoo daangaa Tigraay fi Eertiriyaa qabatee lagi gara Nile yaa'u ni jira. Lagni kun Suudaanitti dhaqee Naayilitti dabalama. Laga Abbayyaa malee lageen akka Takazzee, Atbaaraa fi Sobaat jedhaman kaaba Itoophiyaa irraan kan Naayilitti dabalamanis jiru. Kanaaf Itoophiyaan kallattii lamaan laga kanaaf gumaachiti. Inni guddaan garuu isa naannoo Amaara keessaa ka'ee Xaanaa qaxxaamuree daangaa Oromiyaa fi Amaara gidduu imalee kallattii Beenishaanguliin gara Sudaan imaludha. Lageen kunniin ammoo wayita Sudaanitti Naayilitti dabalaman walitti qabamuudhaan maqaa Atbaaraa jedhamuun waamamu. Qaama bishaan Itoophiyaan qabdu 12 keessaa parsantii 44 kan ta'u qaama bishaan Abbayyaatis jedhama. Lageen bishaan kana gabbisan hedduun isaanii Oromiyaa irratti kan maddan yoo ta'u, lageen gurguddoon akka Dhidheessaa, Dabbus, Fincaawaa, Mugar, Gudar gara laga kanaatti yaa'u. Lagi Abbayyaa naannoo Amaaraa keessaa maddus lageen naannoo Oromiyaa keessaa itti yaa'an garuu qabiyyeen isaanii guddaadha. Dhibbeentaa 60 hanga 70 kan ta'u lageen naannoo Oromiyaa irraa yaa'antu haguugu. Naannoo Amaaraa irraa lageen akka Magaacii fi Ribbii jedhamantu Abbaayitti yaa'u. Qabiyyeen lageen sanaa garuu baay'ee xiqqoodha. Kan Itoophiyaa irraa ka'uu madda isaarraa ka'ee haroo guddicha Xaanaa kutee erga keessa darbee booda lageen itti yaa'aniin gabbatee gara Sudaanitti mala. Naayil adiin ammoo madda isaarraa erga ka'ee booda haroo Viiktooriyaa qaxxaamuree darbuudhaan Sudaan kibbaarraan gara Kaartuumitti mala. Bishaan qulqulluun daangaa qaxxaamuree fageenya dheeraa imalu kun haala kanaan wal ga'uudhaan qabiyyeensaa akka gabbatu waan taasiseef seenaa jiruu fi jireenya biyyootaa keessa darbuu keessatti qooda olaanaa qaba. Garaagarummaa Naayil adii fi Abbayyaa yoo kaafne ammoo lagni Abbayyaa kan Itoophiyaa irraa ka'u bishaan bonaa fi ganna yaa'udha. Yaa'asaa keessaa yeroo hundaa bishaan dhabamee hin beeku. Kan haroo Viiktooriyaa Yugaandaa ammaa irraa deemu garuu lolaa roobaa gannaan uumamu irratti hundaa'a. Roobi gannaa hedduminaan wayita roobu lolaan sulula keessaa guutuu yaa'aa isaa gara kaabaatti qajeelfachuudhaan gara Sudaanitti mala. Kana jechuun lagni kun akka isa Itoophiyaa irraa deemu yeroo hundaa yaa'aa isaa keessatti bishaan wal fakkaataa hin qabaatu jechuudha. Lagni Abbayyaa yookaan Mormor bishaan qulqulluu dhala namaaf michuu ta'e yoo ta'u dhugaatiifis ta'e qonnaaf biyyoota keessa darbuuf utubaadha. Keessattuu erga lageen Itoophiyaa fi Yugaandaa irraa ka'an kaaba Kaartuumitti walitti dabalamanii booda faayidaan inni kennu jireenya lammiilee yaa'aa kanarra jiraataniif akkaan murteessaadha. Lagni kun wagga waggaan yeroo yaa'aa yookaan booyii isaa cabsee bakkee keessa dhangala'u qaba. Keessattuu wayita gannaafaa biyyee biyyoota yaa'aa gadii irraa guuree waan yaa'uuf wayita guutee dhangala'uu biyyee qonnaaf barbaachisu kana dacheerra uwwisa. Haala kanaan bishaan kun bakkee keessa dhangala'aa kan ture kibba Misir iddoo amma Aswaan jedhamuun beekamutti ture. Yeroo ammaa fuula kana hidha guddaatu jira. Lagi kun gara kaabaatti yaa'uun addunyaa ajaa'ibsiiseera. Inuma lafa gammoojjii ho'aa gammoojjii Saharaatti mala. Sudaan irraa eegalee hanga Misir ga'utti gammoojjii keessa yaa'us gogee tasumaa hin beeku. Lageen sadeen Abbayyaa, Naayil adii fi Atbaaraan walitti dabalamuun duraa biyyoota 11tu laga kana qooddatu. Sudaan booda garuu biyyi laga kanatti fayyadamuu hin jiru. Kallattiimaan gara Misir deema. Misir keessa erga darbe ammoo gara galaana Meditiraaniyaanitti dhangala'a. Lammiileen Masirii naannoo lagni kun guutee bakkee keessa dambali'u jiraachaa turan bishaan kana to'atanii itti fayyadamaa turan. Qaroominni Masiriis kanarraa eegale. Lammiileen Masirii warri durii bishaan kana qabanii to'achuun itti fayyadamuuf maloota hedduutti dhimma ba'aa turanis jedhama. Laga akka fedhetti humna isaa abdatee bakkee keessa dambali'u kanatti ujummoo gochuun jallisaa eela qopheessuun kuusaa yeroo kaan ammoo hidhaa fi faayidaa jallisii fi misooma kaaniif oolchaa turan.
Tooftaa fi tarsiimoon uummanni Misir ittiin laga guddaa kana to'achuun jallisiif itti fayyadamaa turan jireenya dhala namaaf haala mijataa uumee qaroomina addunyaafis bu'uura kaa'e. Waa'ee qaroomina namoota jireenya isaanii yaa'aa laga Abbayyaa irratti hundaa'ee wayitaa dubbatamu maqaa Misirittuu irra jireessaan eerama. Garuu uummanni qubsumni isaa kibba Misirii ta'ee fi warri Misirii uummata Kuush jedhaniin gahee guddaa bayateera. Uummanni Nuubiyaa jedhamu kun lafa bal'aa kibba Misirii fi kaaba Sudaan qooddaturraa waggoota hedduuf jiraataniiru. Hariiroon uummata Kuushii fi Misir gidduu ture akkaan baay'ee walxaxaadha. Hariiroon isaanii guddaan siyaasaa fi dinagdee waliin jijjiiramaa deemeera. Nuubiyaan iddoo qaroomina Afrikaa fi Meditiraaniyaanii itti wal qunnamu ture. Hariiroon Misirii fi Nuubiyaa gara kaaba gidduu yeroo gara yerootti garaagara ture. Yeroo mootummaan Misirii cimee waan naannawaa sana jiru hunda to'achuu danda'e, Nuubiyaanis aangoo Misirii jala galu. Yoo mootummaan Misirii dadhabe garuu kaabi Nuubiyaa ofiin of bulcha. Laga Naayilii wal qabatee dhimmi ijoon ka'uu waa'ee biyyoo gabbataa lagi kun baatee deemuuti. Keessattuu warri Misir eenyu illee laga kanatti bu'ee biyyee gabbataa kana akka jalaa hirrisuu akka hin feene dhaadatu. Lagi Naayil biyyoo haree Sudaanii fi Misiritti geessa kan jedhu gama Itoophiyaa ni dhaga'ama. Bishaan yeroo yaa'u biyyoo haree deemuun waan hin oolledha. Kun garuu Misiriif faayidaas miidhaas qaba. Oomisha qonnaaf isaan fayyaduu danda'a. Garuu isaan hidha bishaanii gurguddaas laga kanarratti hojjetu. Baay'een ammoo hidha yoo guutuu rakkoo uuma. Kanaaf hidha Itoophiyaan kan isheen bishaan qulqulluu biyyoota yaa'aa gadiif erguuf hidhi Abbayyaa baay'ee murteessaadha kan jettuuf. Faayidaa hidha Abbayyaa keessaa tokko bishaan biyyoo haree deemuun akka hidha Misirii fi Sudaan hin guunne gochuudha jetti Itoophiyaan. Ammas taanaan Fari'oononni yookaan Misir bishaan kun olaantummaa isheetiin akka hoogganamuu barbaadu. Akkaataa Misiriin dhimma laga Abbayyaa Naayil irratti ejjennoo ishee mul'isaa turtee fi ammas mul'isaa jirtuu waraana bishaan irratti ka'uuf waan nama sodaachisudha. Gama kaaniin biyyi bu'uurri ishee laga kana ta'e Sudaan ejjennoo madaalawaa qabdi. Laga kanarraa dantaa guddaa qabaattus garuu olaantummaan dursuuf hanga nama irratti loluuf qophaa'utti yaada hin qabdu Sudaan. Misir Fari'oononni kennaa Naayilii, Naayilis kennaa Misirii jedhu. Warri Fari'oononni dabalataan laga Abbayyaa yookaan Naayiliin ni waaqeffatu. Kanaafuu namni biraa dhimma laga kanaa keessa hin gala jedhanii hin yaadan. Akka galus hin fedhan. Keessattuu biyya laga Naayiliif dhibbeentaa 85 gumaachitu Itoophiyaa waliin atakaroon qaban bu'uurri isaa laga kana. Misir bishaan kun akkasumaan lageen isa gabbisan akka tuqaman hin feetu. Biyyoonni yaa'aa laga kanaa ta'an ammoo akkuma fedhiin misooma isaanii dabalaa deemuun faayidaa laga kanarraa argachuu qabanis mirkaneeffachuu itti fufan. Keessattuu yeroo ammaa kana kan dubbii hidhaa guddichaa Itoophiyaan laga kanarratti ijaaraa jirtudha. Ogeeyyiin wantoota waraana addunyaa kaasisuu jedhanii sodaatan keessaa tokko dhimma lageen daangaa qaxxaamuranii ta'uu ibsu. Gama kanaan fakkeenyi kan ta'u atakaroo Naayil irratti uumamaa jirudha. Dhimmi Naayil yoo waliigalteen xumuramee waraanni laga irratti akka hin kaane fakkeenya guddaa ta'a. Yoo waliigalteen hin furamin tures waraana laga irratti kaasuudhaan fakkeenya ta'uu danda'a jedhu. Garuu dhuguma Fari'oononni waaqa tolfamaa isaaniif yookaan laga Abbayyaaf jedhanii Itoophiyaa irratti waraana ni labsuu laata? Walumaan bullee ilaalla. Macaafni qulqulluun akkas jedhee dubbata. Mucaa namaa ati fuula kee gara Fari'oon mootii Gibxiitti garagalchiitii isa irratti warra Gibxii hundumaa irrattis raajii dubbadhu. Mootichaanis Waaqayyo gooftaan kunoo ani si irratti ka'eera. Yaa Fari'oon mootii Gibxii ati naacha guddaa laga isaa keessa ciisudha. Atis lagni Abbayyaa kan kootii anatoo fi kootiif uummateen jetta. Ani garuu hokkoo sibiilaa mangaagaa kee keessa nan kaa'a, qurxummoota bishaan kee keessaas qola keetti nan maxxansa. Qurxummii bishaan kee keessaa warra qola keetti maxxanan hundumaa wajjinis harkisee bishaan kee keessaa sin baasa. Ani siin qurxummoota bishaan kee keessaa hundumaas lafa onaatti nan gata. Ati lafa gogaa irratti hin kufta, achis namni si kaasu hin jiru. Ani bineensota caakkaatii fi allaattii qilleensa keessa balali'u
fayyuuf nyaata godhee sin kennas jedha. Yommus warri Gibxii hundinuu ani Waaqayyo akkan ta'een beeku. Ati mana Israa'eliif harcummee jajjabaa taateetta. Yommuu isaan harka isaaniitiin si qaban ati immoo caccabdee gatiittii isaanii hundumaa horte. Yommuu isaan sitti hirkatan immoo cabdee mudhii isaanii akka rommus gootee jedhe. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan kunoo ani billaa sitti nan erga. Namaa fi horii si keessaa ciree nan balleessa. Sababii ati lagni Abbayyaa kan kooti anatu isa uume jetteef biyyi Gibxii onaadhaa fi duwwaa hin ta'a. Yommus ani Waaqayyo akkan ta'e isaan hin beeku. Kanaaf kunoo ani sii fi laga kee irratti ka'eera. Migdoolii hamma Aswaanitti hamma daarii Kushittis biyyi Gibxii raawwatee akka baduu akka onu nan godha. Waggaa 40 guutuu namni isa keessa hin jiraatu. Miilli namaa fi kotteen horii isa keessa hin darbu. Ani biyya Gibxii biyyoota onan keessaa nan mandaroonni ishees waggaa 40 mandaroota onan keessaa onanii hin taa'u. Ani warra Gibxii saba lafa irraa keessa nan bittimsa. Biyya keessaas isaan nan facaasaa jedhee jedha. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 1 hanga 12ttidha. Raajummaa kanatu raawwachuuf ga'e moo Fari'oononni maaliif hantuuta afaan adurree arraabdu ta'aa jiru laata? Fuulduratti walumaa wajjin ilaalla. Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'uuf fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harree ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda sabskiraayib kan jedhu fuulduraa jooyin kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan jooyin kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis jooyin kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan sadii isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru jooyin kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaafii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaash fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshotii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif Gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf Kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.